Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Guyyaan har'aa roobii caamsaa 21 bara 2014 raadiyoo keenya bakka garaa garaarraa kan hordoftan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa ga'u. Qophiileen har'aaf qabnu tibbanaa fi mala jireenyaati. Qophiin tibbanaa dhimma haala fincila barattootaa Oromoo irratti waan qopheeffate qaba. Malli jireenyaa immoo waa'ee maalummaa fincila irratti kan qophaa'edha. Kanan isin keessummeessu Anayaantu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Oromiyaa keessatti hidhaan akka malee hammaatee jira. Barattoota Oromoo barumsarraa dhaabuu fi adamsuun itti fufee. Qeerroon garuu haga bilisummaatti fincila karaa adda addaa goonu wanti nu dhorku hin jiru jechuudhaan ibsa baasan. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aa kan isinitti himanna basaawaq jiraate amma oduu bal'inaan. Pilaanii haaraa magaalaa Finfinneef naannoo ishiif ba'ee Oromooti morman gara 4,000 ta'an hidhamanii gariin bakka buuteen hin beekamne jedhame. Akka ibsa qeerroo bilisummaatti tarkaanfii gara jabeena kanaaf kan itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaati. Qeerroon kibxata kaleessaa ibsa baaseen hiriira mormii karaa nagaan gaafa ebila 15 bara 2014 eegaleen walqabate Oromoonni 2,390 hidhamanii 1,107 ta'an immoo bakki buuteen isaanii hin beekamin jedhe. Oromoonni hidhaman kunneen barattoota, poolisoota mootummaa, qonnaan bultootaa fi daldaltoota ta'uun beekameera. Oromoota bakkoota dhoksaatti hidhamanii jiran beekuun akka hin danda'amne eeruun lakkoofsi kun dabaluu mala jedhee qeerroon ibsa baaseen. Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa magaalaa Queensland keessatti argaman hiriira mormii guyyaa har'aa bahuudhaan gocha mootummaa Itoophiyaa balaaleffatan. Bal'ina isaa biiftuu waltajjii hordofteetti. Magaalaa Queensland keessatti paarlaamantii fuulduratti koominitiin Oromoo wal wajjin ta'uudhaan lakkoofsaan baay'inaanii paarlaamaa fuulduratti dhaabbachuun dhaadannoo garaagaraa qabachuun hiriira nagaa adeemsisaa oolee jira. Innis waa'ee barattoota Oromoo biyya keessatti dhumaa jirtuu fi kan dhiigni isaanii lola'aa jiruu fi Austraaliyaan yookiin immoo addunyaan akka nu birmatee waan kana akka nurraa dhaabsisu kan jedhudhaani. Kaayyoon keenya mootummaan Itoophiyaa akka Oromoo fixuu dhiisu bilaashitti biyya isaanii irratti Oromoo barattoota Oromoo akka fixuu dhiisu akka dhaabu sana mootummaa Austraaliyaa gaafachuuf baane. Oromoon alaabaa mataasaa alaabaadhuma Oromoo qabatanii dhaadannoo garaagaraa namoota ajjeesuun haa dhaabbatu, barattoota hidhuun haa dhaabbatu, lafti abbaa lafaaf deebi'ee haa kennamuu fi kan kana fakkaate dhaaddachuuni. Amma uummanni paarlaamaa Queensland keessaa gadi ba'anii dubbisanii maal rakkoon akka jiru nu gaafatanii sana bakka isaan jiranitti akka toora daqiiqaa fudhanii waan ta'u kanaaf rakkoo ijoollee keenya gahaa uummanni Awustiraaliyaadhaa mataa keenya dabalatee rakkoo jiraannu kana dabalatee jechuudha. Karaa taaksii maallaqni uummata kanaaf kafaluu otoo isaan hin beekin ijoollee keenya meeshaa ijoollee keenya ajjeesuu akka bitaa jirru kana ittiin. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti humnooti tikaa fi agaaziin doormii keessatti galanii barattoota basaasaa fi hidhaa akka jiran saaxilame. Barataa Walbeekaa Lammii gaafiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin godhe keessatti akka beeksisetti yeroo ammaa kanatti barattoota fakkaatanii humnoonni tikaa doormitti galaa jiru. Mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti immoo ta'aa jiru baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Jechuun isuma mooraalee biroo keessatti ta'aa jirudha. As keessatti jechuun
Moora doorniin kennamee fi loltoonni kan jiraatan itti humni xiqqaas kaanan jechuudha. Iddoo isaan dubbisan jechuun ispeesii iddoo qo'annaati qabanii jechuun gara mana hidhaatti kan isaan geessaa jiran. Barattoonni hedduun isaan immoo baqatanii bakkee jiraachaa jiru dhokatanii jechuudha. Lafa dhokataniittis bilisummaadhaan akka jiraannee fi uummata naannichaa keessa deemanii bilisummaadhaan barataan tokko mana keessatti buree argame taananii tarkaanfii guddaa isin irratti fudhatama kan jedhu akeekkachiisni itti kennan uummatatti. Amma wanta nama dhibu kaleessa immoo ijoollee afurii irratti akka waggaa tokko barumsa sana irraa adaman irratti baasanii turan beeksisa. Ijoollettiin baqatanii bakkee jiru haalatti qabatan dhamnaan tooftadhaan isaan jechuun waggaa tokko hin adamne jedhaniiti. Booda ijoolleen jechuun yakka tokkoo fi lama adabaman qabeen ammoo waggaa tokkotti murtoofnaan bilisummaadhaan karaarra socho'uu jalqaban. Kanatti quufee jechuun galgala ijoollee namaa barataa Galaanaa Abbabaa gaabannansi waggaa sadaffaa fi barataa Gadaa yookaan Getaachoo Daraaraa innis gaabannansi waggaa sadaffaadha. Karaarra bitamanii jechuun lafa isaan geeffamanii beekaman agammaatti. Armaan torbee darbe keessa fi ijoollee sadii yoo qabanii barataa Mooyyoon Baqqalaan Ufteen Umarii fi Israa'el Haabtaamuu qabamanii agammaatti lafa isaan gaarii beekamne. Bakka guutummaatti baay'ee rakkina guddaa keessa jiru ijoolleen bakka jechuun socho'uu hin dandeenye ijoolleen dubartoota lafa itti baqatan dhabaniiru uummata bira qubbachuu hin dandeessu magaalaa keessa socho'uu hin danda'amu. Dhaamsi nan dabarfadhe jechuun namoota sagalee bilisummaa kan dhaggeeffatan hundaaf jechuun irree tokkummaatiin ka'anii osoo diina irratti afaan tokkoon ka'aniiti hundee gabrummaa buqqifne kan jedhudha. Walii rakkoo ilaaluun wannoon qabudha. Ijoolleen hidhamanis jechuun barattoonni adaameen ofii kiraa hidhamanis deeman nuti jaallan hedduudha. Miidhaa isaan irra gahaa jiru kan hunda osoo hundi keenya qooddanne kan jedhudha bakka walii rakkoo ilaaluurra. Itti dabaluunis rakkoo kana hir'aanuuf uummati wal qabatee qabsoosaa akka finiinsu dhaamsa dabarseera. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana qulqulleeffachuuf yaaliin gara yuunivarsiitichaatti goone nuuf hin milkoofne. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitootaa fi biloogeessitoota ala darbe qabee hidhee himannaa haaraa kan shororkeessummaa wajjin wal qabatu itti banuuf akka jiru himame. Maddeen keenya Finfinnee irraa akka gabaasanitti mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota zoon 9 jedhaman erga qabee hidhee baatiin tokko darbullee hagammaatti wanti irra ga'ame hin jiru. Poolisoonni qorannoo gaggeessan ammallee yeroon dabalataa akka isaaniif kennamu gaafatanii jiru. Dhaddeechi dhimma kana ilaalus akkuma poolisoonni jedhanitti yeroo beellamaa dabaluun ala wanti godhe tokkollee hin jiru. Oduun saatii kanaaf qabnu garmaa gara qophii hafeetti sin dabarsa. Waamicha qabna jaarmiyaan hawaasa Oromoo Waashintan DC naannoo isaa daan wal gargaarsa dargaggoota Oromoo akkasumas ijaarsi dubartoota Oromoo addunyaa wal ta'uudhaan sagantaa galgala dungoo ibsuu yaadannoo barattootaa fi lammiilee Oromoo Oromiyaa keessatti mootummaa abbaa irree TPLF Itoophiyaatiin ajjeefaman yaadachuuf qopheessan irratti akka argamtaniif lammii Oromoo fi firoottan Oromoo maraaf waamicha lammummaa dabarsa. Bakki sagantaan dungoo ibsuu kanatti gaggeeffamu fuullee White House yookiin teessuma mootummaa Ameerikaa guyyaan isaa boor kan isa 22/2014 sa'aatii 4 galgala keessa jechuudha irraa kaasee haga sa'aatii 10tti gaggeeffama. Kanaaf lammii Oromoo kan taatan hundinuu sagantaa irratti dhiyoodhaaf fagoodhaas jechuudha jecha adda addaa irraallee wal danda'u dabarsan waamicha lammummaatiin dabarsina. Qophii Tibbanaa. Hayyee dhaggeeffattoota keenya qophiin Tibbanaa keenya har'a haala yeroo ka ta'e fincila diddaa gabrummaa kan qeerroo bilisummaa Oromootiin addatti immoo barattoota Oromootiin gaggeeffamaa jiru irratti xiyyeeffata. Dhimma kana kallattii lamaan ilaaluuf feena har'a. Tokko akkaataa sabaa himaan yookaan immoo reediyoo fi televezyiiniin biyya sanaa itti gabaasaa jiran maal akka fakkaatuu fi adda bilisummaa Oromoo fincila kan hoggaa godhamu eessa jira akka jedhu keessummoota lamatti qabannee dhiyaanneerraa jechuudha. Raadiyoo fi televezyiiniin Oromiyaa fi Itoophiyaa fincila diddaa gabrummaa amma deemaa jiru kana akkatti isaan gabaasan dhugummaa qabaa kan lafarratti mul'atudha akka jedhu tokko keessummaa qabna dura kana. Keessummaan keenya dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa keessatti gaazexessaa nama turedha. Gaazexessaa Daani'el Gabrekidaan Areeriiti. Raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa akkamittidha kan isaan hojii hojjetan jennee isa gaafanneerra. Gaazexessaa Daani'el baga nagaan dhufte mee itti fufe? Dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa gaafa achi seenu akkuma maqaa isaa ka Oromiyaa seenu. Dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa ka Oromiyaa adoo hin taane ka Wayyaaneetiif ka Amaara afaan Oromoo haasoftu. Ergamni isaallee hojiin isaallee sana. Gaafuma hojii sii kennanu kallattii sitti kana hojjedhu siin jedhu kana hojjetin siin jedhu riippoortera godinaaleettillee hadhaaf kallattiin jirtu kana hojjetinaa kana hojjedhaa jedhan. Ati gaazexessaa taatee waanuma kanatti jiraa jettee yoo ati fiddellee lakkii kun misoomaa miti jedhanii keessaa hambisu.
gaazexeessummaa misoomaa jedhanii waan takkan jirre maqaa DJ yookiin developmental journalismii gaazexeessummaa guddinaa yookiin misoomaa jedhan dhaga'anii misoomi isaanii maali? Waan mootummaan jedhe gabaasu, haasaa mootummaa dhiyeessuu, poolisii mootummaa qofa dubbachuu, rakkinyi immoo gaazexeessummaa misoomaatii miti. Garuu gaazexeessummaan misoomaa rakkinya saaxiluu, malaammaltummaa saaxiluu, gufuu misoomaa saaxiluu, gufuu uummataa saaxiluudha. Misoomi isaaniif immoo yoo inni hataa jiraate hanni isaa sun biyya balleessaa jira. Yoo inni ijjeesaa jiraate ajjeechaan isaa sun biyya barbadeessaa jira. Garuu ajjeechaaf hanni sun isarratti gabaasuu misoomaa miti. Ilaalcha diinaati. Gaazexeessaanuu gosa adda addaati. Gaazexeessaa achi keessa jiru kan magaala Adaamaa halkanii hin deemne jira. Kan afaan mootummaa ta'ee akka boombaa bishaanii mootummaan keessa dubbii isaa yaafatu kan halkaa hin baane jira. Warri gaazexeessonni akkanaa kun ergam isaanii mootummaaf waan fiiganii propoogaandoota yookiin forfoqaantoota mootummaa waan ta'anii afuufuudha. Haalli akkanaa yoo uumame isaanii mijataa. Yeroo lafa nagaa isaan immoo lafa taa'anii fakkeenya kan nama kumaa fi dubbii dhimma Finfinnee irratti kumaa fi Abdullaaziz nama dubbisu yoo agarte yeroo biraa halaqaadha. Garuu dhimmi kun yeroo akkana uumamu gaazexeessaa fi taasisan nama hedduu jira. Warrooti afaan Oromoo haasa'an harcaatuun naftanyaa jechuudha. Isaan argam isaanii Oromiyaa kana balleessuu diiguu haluu keessa bahuu waan ta'eef yeroo kana immoo kana harfarsu malee uummanni Oromoo immoo nami duubaa dhaqu immoo televezyiinii Oromiyaati jedhama. Televezyiinii Oromiyaatii miti, reedoo Oromiyaatii miti, reedoo naftanyaati, reedoo wayyaaneeti. Maqaa Oromootiin kan daddaru. Waan sinibaa akkuma hojii jalqabne namni tokko bilbilaan bilbilee dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiin komentii yookiin yaadni inni kenne hanga irraa mataa garan na huccumatti. Onnee kiyya keessan na huccumatti. Maal jedha? Ijoolluma afaan Oromoon dandeenye fuuluma laalanii ijoollee Amaaraa iskiriinirra kennee televezyiinii baasanii dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa sana irratti tokko bilbilee maal jedhe jarana jettanii afaan Amaaraatiin televezyiinii Oromoo bantanii jedhe namni baay'ee. Nama sanii jecha kun gaazexeessaan gubataan hin jira. Gubataan kan uummata isaatiin eelu, kan uummata isaatiin wanna'u itti dhageettummaan qabu. Gaazexeessota kan ammoo sagaleen qaban isaan sagalee dhoowwatan yeroo akkanaa hin doorsisu. Markaba yookiin doonii jalaan bishaan galchu qabanneen deemnu itti dhaadan nutti dhaadataa turan. Ijoollee hedduu ijoollee jajjaba hedduu nama isaan gaaffii gaafatu maaf jedhu achi yaasan. Hallee warra miidhame warra ari'aman keessaa tokko waan ta'eef warri guyyaa kanaa oduu hafarsu mootummaan adda qopheeffatee qaba. Warra akkasiiti warra afaan Oromoo baran warra yookiin makaa qaban warra Amaara afaan Oromootti haasoftu akkana jedha. Mootummaallee kallattii kenna. Warra oduu godinarraallee hojjetamtu irratti kallattii kanaa hojjedhaa oduu kanaa ergamatti kenna. Fincila diddaa gabrummaa wayita godhamaa jiru kanatti adda bilisummaa Oromoo nuu qaqqaba jennee eegaa turree warri jedhan jiru. Yookaan immoo adda bilisummaa Oromoo eessa jira akka jedhuuf akka deebii itti kennaniif hoogganaa dhaabichaa akka ta'an nama tokkotti affeerreerra. Isaanis biyya alaatti itti gaafatamaa damee jaarmiyaaf siyaasaa akka ta'an obbo Odaa Taseeti. Obbo Odaa Tasee isinis baga nagaan keessummaa raadiyoo sagalee Oromoo taatan hin jedha dursee. Mee dursa adda bilisummaa Oromoo fincila diddaa gabrummaa barattoonni amma gaggeessan kana fi itti bahinsa hanga yoonaatti argame kana akkamitti ilaala? Adda bilisummaa Oromoodha akkaataan itti ilaalutti gaafii mirgaati, gaafii sabaati, qabsoon yookaan immoo fincilli barattootaaf qabsiifamee deemaa jiru kun gaafii haqaa hundee qabsoo Oromootii sanatti dandeellaadha. Dhiba'iinsi isaa wayyaanee fi lukkiileen sodaa Oromoo irraa qabaniin basaasota gadhiisanii sabboonota Oromoo hiraarsuu, hidhuu, ajjeesuu fi barnoota irraa ari'uu itti uffatanii yeroo jiran keessatti argamna. Poolisiin federaalota guutuu Oromiyaa keessatti bobba'uudhaan weerara jechuu ni danda'ama. Haala akkasitti raawwachaa jiru. Haa ta'u malee yeroo ammaan tanaa kana keessatti wayyaaneen ofiifuu jeequmsa keessa akka jirtu dubbachaa jirra. Gama keenyaa duubatti haalli ammaan tana deemaa jiru kun bal'atee uummata illee hammatee wayyaaneen bidiruu jeeqamaa jirti, haasamaa jirti.
sadarkaa tokkotti qabsoo Oromootiif bu'aa yookaan immoo gaaffii Oromootiif bu'aa guddaa argamsiisa jennee yaadna. Amma fincilli amma deemaa jiru kun isa duriirra haa wayyaa'u malee ammas hanqina guddaa qaba warri jedhan jiru. Gama tokkotti yoggaa wal faana ka'uun mul'atu gama tokkotti immoo siruma socho'uun illee mul'annee jedhu. Naannoo manni barumsaa jiru malee walumaa galatti ni komatamu. Kan ammoo warra qindeessuu dadhabanii kan jedhu komeen jira. Maal jettan asirratti? Egaa warri waan kana qindeessu keessaafuu dargaggoon haala akkaan rakkisaa ta'e keessatti sosohaa jiru. Haala akkaan rakkisaa ta'e keessatti funyaan wayyaanee fi basaasota wayyaanee keessattuu jalatti waan kana sadarkaa kanatti hojjechuun isaaniitu waan hedduu dinqisiifamuudha. Haa dhagahamuu baatu malee finciloonni fakkaatonni bakka adda addaatti hedduu babal'achaa jira. Ammallee waan dhaabbateetti haala kanaan dura qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu argamee beekee mootummachiisanii rooraasuun isaanii waan guddaadha. Haala ulfaataa isaanirra gahaa jiru wareegama isaan kafalaa jiran kana wajjin hoggaa waliin ilaalle. Kabiraa immoo kan uummanni jedhutti isiniin deebisa obbo Oda. Galatoomaan gammaatti naa deebisanii fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo itti hundeeffame galmaan gahuudhaaf fincila diddaa gabrummaa amma biyya keessatti deemaa jiru kan barattootaa fi yookaan qeerroo fi uummataan deeggaramee deemaa jiru kana carraa kanatti dhimma bahee adda bilisummaa Oromoo galiisaa galmaan gahuudhaaf waan isarraa eegamu hin goone jedhu. Maal jettani? Taa'anii dubbachuun hedduu salphaadha. Adda bilisummaa Oromoodha. Akkuma dhagahamaa jirtu biyya adda addaa irratti wareegama kafalaa jira. Wareegamni kafalamu kunis kan amma jalqabu osoo hin ta'in itti fufaan waan kafalamaa jiru ammaan karaa keenya rakkoolee barattoota irra gahaa jiru rakkoo uummanni Oromoodhaa walumaa galatti irra gahaa jiru qiccannaa lafaa laajjitee Oromoo biyya dhabdee buusuudhaaf aggaammiin wayyaanii guutuu kana hundaa olaachitee addunyaa beeksisaa jirra. Warra jajjabina namaatiif kanuma beeksisaa jirra. Mootummoota adda addaa beeksisaa jirra. Kanarra dabre immoo waraanni keenya sadarkaa gumaa kafalutti yeroo du'a bu'ee fi ishii yeroo wareegamaa jiru keessa jira. Haala jiru kanatti hoggaadhaan adda bilisummaa Oromoodhaa rakkoolee qaxamoo keessa bahee sadarkaa kanatti tarkaanfii fudhachuu danda'u sadarkaa kanatti haala dhabame jedhamurraa bahee waa gochuu danda'u waan guddaadhaa nuti gabateenya tarkaanfii waraanni keenya godhu tarkaanfii miseensonni keenya biyya keessaa fi alatti godhaa jiran tarkaanfii uummanni keenya barattoota kana jala dhaabbachuudhaaf godhaa jiran guutumaan guututti deeggarraa itti boonna. Amma namoota dubbisnee maal jedhu adda bilisummaa Oromoo nu qaqqaba jennee abdannee turree jedhu gaaffichi suma duraa walitti hidhatalleeti. Fincila diddaa gabrummaa keessatti hirmaachuun yookaan immoo qawweedhaan bakka sanatti argamee loluun tarii fincila sana akka inni uummata irratti mootummaan tarkaanfii hamaa akka fudhatuuf balbala banuu ni mala ta'a. Garuu akka dhaaba qawwee qabatee loluu tokkotti waraana mootummaa uummata irraa ittisuu haala danda'u irratti tarkaanfii fudhataa hin jiru warri jedhan jiru. Asirratti deebii nama quubsu tokko akka waraana hidhatee nama loluu tokkotti yookaan dhaaba loluu tokkotti. Bareeda beekaa Oromiyaan hedduu bal'oodha. Humni keenya bakkoolee sossoohantu jira. Bakkoolee itti sossoohanitti tarkaanfii mul'atoo bira dabree yeroo ammaan taphaa kana keessatti humni furgaatu sossoohuudhaan kanneen uummata keenya iraarsaa jiran tarkaanfii fudhachaa jira. Kana egaa bakka kanatti akkana goone bakka kanatti akka goone kan jiru hamma danda'ametti ibsaa jirra. Gariin ibsina gariin ibsina. Karaa waan adda addaatiin haa ta'u malee tarkaanfiin keessaafuu yeroo ammaan tanaa kana keessatti haala kanaan dura fudhatamaa ture addatti mul'ataa ta'ee kan dhadhaabee fudhachaa jiru ifa.
yoo ta'e kanneen bilisummaa Oromoodhaa waraana isaatiin wanti biratti geejjee ta'uu ni mala. Bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa guutuu bakka jennee wanni ibsamutti jiru haa ta'u malee waraanni keenya bakka jirutti kan fudhachaa jira. Rolli keenya lola yerolaati. Konvenshinal waan yookaan immoo waraana mootummaa wajjin fuulletti wal lolurratti jiru. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya. Kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Itti dhiyaadha. Fincila. Fincilli yookaan diddaan waan uummanni hin barbaanne yeroo mootummaan hojiirra oolchuuf deemu yookaan immoo yoo inni hojiirra oolche uummanni karaa adda addaatiin wanti sun akka isaa hin taane ibsu. Sanniin keessa hiriira bayuun isa tokko jechuudha. Kabiraa namoonni nyaachoo diduu, hojii diduu, bayanii bituuf gurguruu diduu waan adda addaa hin godhan jechuudha. Kuni akka waan ta'amaaru sanirraa mufii qabaniif dura dhaabbannoo akka qabani warra waan san hojiirra oolchu ibsuu ta'a jechuudha. Ilmi namaa diqqeen warra waa isaan taane dida. Fakkeenyaaf ijoolleen nyaata yoo haatiin abbaan itti kennan yoo hin taaneef taate hin diddi. Yookiin nyaata santu hin taaneef yookiin nyaata ati yeroo san itti kennaatu yeroo tu qajeelaa miti. Yookiin bakka itti kennaatu tu qajeelaa miti. Yookiin haga waan ati kennaatu tu qajeelaa miti. Se diqqeennumarraa warri waa didu uma dida jechuudha. Diduun kun diqqeennarraa yoo baratte waan sin taane diduu yoo jalqabde yooma warri kan keellee kasi tumu taate yooma waa warra kan keerraa argattullee yoo ka diddu taate dhabdu taate waa diduu yoo baratte yeroo guddatteeti nama guddaa taate mootummaa keessa waa hojjettu taate siyaasaa keessa yeroo seentu waan siin taane uma didda jechuudha. Yoo ka hidhamtuullee yoo kasi ajjeesanillee taate yoo hojiillee kasi aran yoo barnootaallee kasi aran taate hin diddaa jechuudha. Namni ammoo ganamumaa waa sodaachoo jalqabe waa isaa yeroo jalaa bal'isan cadhisu waa isaa yoo jalaa fudhatan cadhisu akkasi yoo guddate yeroo guddatellee nama isaa jalaa ajjeesanii qe'ee isaarraa buqqisanii uma cadhisa uma sodaataa jechuudha. Wanti kun waan tokko waan siin taane didduufi nama biraa miidhuuf utuu hin taane waan sii ta'u san argachuuf waan kan keessan mormachuuf yeroo garii namni wama kan kee fudhatee achirra si ajjeesuu si hidhuu si miidhuu hin danda'a. Warri waa didu yookiin waa mormu gariini wama isaa jalaa tuqaniif mormaa humna ofiillee ilaalu haga ofiillee ilaalu hin mo'adhaaf hin mo'adhuullee ilaalu. Warri gariin ammoo itti qophaa'ee ka'eeti waan san morma. Mee waan lafaa muuziqaa kana caqasaa mee wanti yaadattanii yoo jiraate bara kamiin keessa. تسامودا لفوالي كبتين هما الراتف تصوبا أمتي تسامودا لفوالي كبتين وتبولا ررو دندمافتي وتبولا ررو دندمافتي تفتنتي دلمتهم نديتي كفتي تفتنتي دلمتهم نديتي كفتي تاءن نياتشون راوتي Elen namni jedhamu miidhaa namarra ga'u dhaabsisuullee haa dadhabnu malee miidhaa namarra ga'e ammoo afoo dhaabachoo hinnaa maraa dadhabuu hin qabnu jedha. Baay'ee namni jedhamu ammoo yeroo ulfinna ati qabdu sabni tokko kammoo mootummaan tokko didu ati waan isaan didansan diddeeti afoo dhaabachoon sunu kabajaa isaan irraa barbaadaatu san ofi gootee jedha. Diinan keenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Diinan keenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Callifnee yoo teenye akka dur sobamaa
ammaas nu fe'achuuf isaan qophaa'uma. Nukaasaa yaa ilmaan Oromoo nukaasaa, gabrumsaan nu miidheen buqqaane hittisaa, kan bira kan buune iddoosaa, bakka jirtan maraa warra isa finiinsaa. Waninu barsifte dinanum firomu hokuti jallate senam baradibba waninu barsifte dinanum firomu hokuti jallate nuf bakka bu'eeti daranu waywata ifnu dagachi seekbarnu galaafata. Nukasa ya ilman Oromo nukasa, gabrumsaan nu miidheen buqqaane hittisaa, kan bira kan buune iddoosaa, bakka jirtan maraa warra isa finiinsaa. Namni tokko yookiin ammoo sabni tokko waa isaa hin taane tokko diduuni mataa ofii qabaachuu isaa mul'isa jechuudha. Namni mataa ofii yoo qabaate waa isaa ta'uuf waan isaa hin taane adda baafatee beeka. Yeroo wanti isaa hin taane gad dhufu hin didaa jechuudha. Namni yoo ammoo mataa ofii kan qabaanne mataa namaatiin ka jiraatu taate ammoo waan jedhanii maraa fudhatee jiraataa jechuudha. Maaliif mataa kanan na barbaachisaaf kanan nan barbaachisu kanan naa ta'aaf kanan naan ta'u jedhee adda baafachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Nama biraatiitu yaadaa fi nama biraatiin murteessaa fi nama biraatiin waan maraa godhaa fi inni hin jiraataa jechuudha. Akkuma fakkii loowwanii jechuudha. Loowwan illee gariin bee gaafaan si'aa yoo atan akka malee tutte loowwan illee si'aa fardillee harreen illee sidhiita. Argite yoo hin taaneef dubbiin namni diqqoo harreemaa fi loowwan irra wayyachuu qaba jechuudha. Ilmi namaa kun yeroo hin taaneef yoo waan si hin taane tokko namni tokko ka godhu taate yoo ka fudhattu taate yeroo biraallee akka karama san keessa waa ati hin barbaanne namni irra deddeebi'aa dalagu haga atin humna ittiin diddu dhabdutti namni jedhiseetuma si dhiiba jechuudha. Kanaaf ilmi namaa waa isaa ta'u waan isaan taane warra hajaa isaa afoo dhaabatuuf hajaa isaan afoon dhaabanne hajaa isaa deeggaru adda baafatee beekuun gaari'u. Afaan biraatiin nama diina isaatiif fira isaa adda baafachuun guddisee barbaachisa. Akki diina kan kee wali itti haasoftuuf akki fira kan kee wali itti haasoftu adda adda ta'uu qaba. Gaafiin kan keellee adda adda ta'uu qaba. Gaafa diina haasoftu ajjechaan illee dhufa jechuudha. Firri si ajjeesu wal loltaa mufattaa araaramtaa akkasi jiraatta jechuudha fira waliin. Kanaaf finciluun kun barbaachisa. Garuu akkaataa itti fincilan itti yaaduun guddisee barbaachisa. Miidhaa isaatiif faayidaa isaa yeroo isaa nama waliin fincilan bakka itti fincilan laaluun hedduu barbaachisaa jedha. Sagantaan mala jireenyaa kaadhaa kanumaa muuziqaa kanaan nagaatti isiniin jedha.